maali amma haalli isin keessa jirtan waa'een galaa warri ummanni gartee bakka sanatti godhame isin quba qabaa? Warri lakkoofsa shambarreessitan kun maalinni kooppiin taataaf godhame lakkoofsa shambarraa banani. Warri nu quba qabu hin jiru. Asitti namni nu quba qabu ni jira innee waan deebii laannu sin qabnu jechuudha. Ambaasin dhuftee isin ilaaltu? Dhufee nu hin dubbisne. Dhuftee nu ilaaluudhaa miti takkaa gaafa foormitu warra qadiyyaa mana hidhaadaa jiru. Warra mootummaati wajjin erganii asiisaantu foormii nu guuchisiise malee. Warra duubaan jechuudha. Har'aan kana gara mana takkaa fi gara mana irraa warra ji'a saddeetiiti. Dhugaadha kan baasin dhuftee nama dubbistee qabu. Haga yeroo har'aan kana haga guyyaa har'aa kanatti jechuudha hin agarree namni hundi rakkoo ta'e tana dhufee nu gaafate sin jiru. Waan irra jiru namni dhufee nu dubbise hin jiru jechuudha haga har'aa. Hayyee mee rabbi isin yaalaa akkasuuti yeroon tun yeroo qabbanaati. Qabbanaa takka malee jira. Haalli jireenya keessanii kami? Maal uffattan? Maal afattanii irra ciiftan? Mee haala kanarraa hoo? Oro viidiyoo mul'isi yoo sitti tole viidiyoo ijoollee. Ijoollee mul'isaa? Wanni afaan irra ciifnu waan akka hin jiru. Achaa bilbila keessa afaan iyyaan yaadu duuba chi deebi'aa namni isin argu. Asi deemtanii waliin asitti. Sootuma waliin lolinaa. Wanni uffanni irra ciifnu hin jirtu. Akkuma beekamu kullaadha lafa balaa tokkoon keessan isin deebi'aa asitti. Nama 835 turre amma gurfaa kana keessa jechuudha. Nama 835 irraa nama 270 kan caalle uffata qabu jechuudha. Battaaniyaa jechuudha. Kunumtinu torbee lama dura Taakshee guddaa mallattoo tiiktookii darbaa yoo dandeessan jechuudha. Maashaallah galatooma. Raadiyoo sarreen fide akka nurraa baatu jennee jalagannaa shaalaa gaggeessinee turre. Sanirra dhaabbatanii mooreeffatana nyaadhaa reeffiti kun nama keessanii nyaatanii isin uummata sareedhaa uummata Itoophiyaati nyaattu nurraan nutti qallan jechuudha nyaata lagannee sababa lagannaa san gaggeessineen alaggannu yaasanii gara reeffiti nurraa baate booda alaggannu baasanii waan uffata jamu mana taa'anii nurraa baasanii turanii uffata 270 irraa amma 130 deebi'ee jira jechuudha. Keessaan asii baalatti pilaastika jechuudha. Pilaastika gurraacha kana fayyadamaa ture duraan illee natti caalu nurraa ba'ee amma mootumti nuun argamu kanaaf kan miidhaa jiru qorraadha jechuudha. Yeroo dukkaafu bada waan ta'eef basaa jiru. Sagalee waraabamaa jira. Calcaa nurraa hoo. Dhiifa maatii sootuma waliima. Beekama. Amni saalaa irraa jechuudha namni tokko harkatti fudhatee beetu jira sababii dhibee kana. Dhibeen kun ammallee godhanii argannee qorichaas keessa nu galaan jiru roowwadha. Akkuma nu baasaan jiranii dhibeen kun ammallee babal'ateetuma deemaa jira. Namni amma yeroo fincaa'aa jechuudha madaanni dootii dhiiga baay'ee dhangalaasaa irra jechuudha namni akkuma beekamu dhibeen tunis babal'achaa jirti. Dhukkuba tokko jira amma akka fenniisatti haguura keessa nama bahu jechuudha. Namni irra caala nama gurraadha keenya gara nama 30 gaa jira jechuudha. Kanaaf illee qoricha dhabdee jechuudha. Akkuma beekamu nyaanni hin jiru. Nyaanni hin jiru akkuma beekamu keessaa. Mee gaafii seeraan xiqqoo si gaafadhaa dhiifama naa godhiiti. Nama du'eeti nyaadhaa nuun jaan jette sanii namuma keessan ka du'ee mana san keessatti isin nyaadhaa jedhanii baasuu didanii? Namuma keenya namni dhukkubsataan kun hedduudha waan ta'eef namni sun harka dura buleessa keenya harka bulee nuti garee ganama nyaanni dhukkubba nama lafaa kakaafnu du'aadha argannee nyaata kana waliin kan jiru reeffa nurraa baasan malee neeti nyaatanii reeffatana nyaadhaadhaan namni namuma keenya kan biratti jechuudha ijoolluma Itoophiyaati. Maatii isaanii rabbi haa jajjabeessuma jennaan ganama galgala isaanii hawwaa jira jajjabina waan ta'eef
sababa saniitiin waan isin uffattanis ta'afattanis lagannaa godhuu keessanirra dhaabbatanii isin jalaa guuranii jechuudha. Akkuma duraan qabdanis. Nyaanni hoo nyaanni jira amma maal nyaattu haalli dhugaatii keessanii kami? Nyaata dhugiin ni jira. Nyaanni sa'aatii damee afur keessa gisee lama nyaanna ganama sa'a lamatti arganna humzii firii takka jechuudha humzii waan akka qixaadhaa kan ta'u takka jechuudha. Ichi deebi. Gamas ichi deebi. Fuulli keessa mul'atu. Halkanirraa sa'a shanitti buusa soofin jalqabne waan xiqqoo takka kan fidanii amma gammaan tana haala nu seenne jechuudha. Gammaan tanaaf atana nyaanne har'aan tana nu seenne har'aan tana maal akka fedhe nu baane. Haga ammatti osoo nyaatin jirtanii jechuudha. Bishaan immoo bishaan dhugaatiidhaa kan jedhamu. Nyaata nyaannee bishaan dhugaatiidhaan jiru ammaan tanaaf nu qaqqabe agarsiisa bishaan nuti fayyadamnu. Lolaanaa sammaama kana keessa bishaan warra kana warri nuti fayyadamnu jechuudha. Dhiqannaan keenyas kanuma kan ittiin salaannu bishaan kanuma kan nuti hoddatti dhiqannee dhuynu. Akka carraa dhiyoo tana hoddallee nu jala alatti guuranii hoddallee guyyaa magaalaa talabannee duraan hoddaa galfannee bishaan kana itti waraabbanna ture. Amma hoddaa muraasa gaa hoddaa namaan walitti fayyadamne jechuudha as keessaa waraabbannee bishaan qulqulluun hin jiru. Namni keessa jiru kun irra gataantis isaa nama obsi obboleessa. Nama ji'a meeqa keessa jiruudha. Irra olaantaan isaa yoo nama ji'a meeqa ga'e yookaan waggaa meeqa ga'e. Sammaa sana afaanitti qabadhu. Nama ji'a ja'a gadi hin jiru. Manuma hidhaa kana keessattuu warri ji'a ja'a gadi hin jiru ammaa sana yoo barbaade arguu dandeessu. Irraa olaana warra matakkaa fi ji'a darbaa matakkaa fi ji'a dhamaatiin. Nama meeqan mana tokko keessa galtan? Atummaan sammaa qaba. Atummaan sammaa. Gurbaan keenya kun ammaan kana nama 800 Tole nama 800 bishaan turre nama tokko dhibee qaama saalaa kana mudateen qaamni saalaa kun irraa jite fudhatee qabu jechuudha gara mana yaalaa. Namni tokko immoo waan duraa ba'ee nama 835 irraa amma nama 833 jirra jiru gurbaa kana keessa. Namni qaamni saalaa irraa cite kun osoo inni lubbuudhaan fayyaa qabuutii dhukkubarra qaamni saalaa irraa bu'e. Dhukkubarraa fayyuma qaba eenyuma cite numa ciisa malee fayyuma qaba. Dhukkuba madeessadha dhukkubni kun dhukkuba qaama saalaa nama madeessu. Fayyuma kanarraa eenyuma itti deebi'atuma irraa cite osoo yaalan argatin jechuudha. Yeroo tanatti nama dhukkube kana yoo isin yaala nu geessaa jettaniin hin geessanii haga irraa citutti maaliif eegamee efa irraa cite boodan kara mana yaalaa fuudhan? Saani ula gannaadhaan itti tumamnee itti cafatamnee yeroo warri gaafatan itti tumamne rifeensa gogoogatti nurraatanii jechuudha. Shinkiree takkaan nama 22 moo nama 18 akka ta'u shinkiree takkaan mataa walirraa jaajanii gaddaatanii cafatanii. Sababa saniitiin beeksisnu sabboota immoo hayyee ulee nuti deemtan jirti ammaan tana ulee tana sodaadhaa callisneetuma wallaalaa jirra waan goonuu dhabne. Hara baay'eenitti waan akka baatrii namatti ibsan qaama nama qabdu jira waan tana yoo guutuu keenya lafaa haadha lolleessi wanni tun akka ifatti si qabdi waan goonuu dhabneetuma humna noolii taaniituma callisnee jechuudha eega dhiiricha kana ammaan tana harabaa kana bitatan dhuma sodaannee gabaabatti waan akka illee lagannaa gaggeessan dhabnee lubbubarra immoo sibiila tokkotu jira sibiilli kun sadarkaa afurii jira sibiilli kun bishaan hoowwata dhangalaasa mana kana keessatti jechuudha bishaan danfaa jechuudha sababa kanaatiin ammaan tana lagannallee rabshallee itti godhuu kasadaan jechuudha bishaan kana guyyaa takka nuti gannaqanii turani sabboota harabaa kana fidan laastika elektiriika keessaa qabu jechuudha. Yaani nama wallaalaa irra jechuudha dhukkubsataa keenyas waan dhabne jechuudha amma. Yoo rakkoo teessanii mattanii miidhaa isinirra gaggeessan uleen isin tumuu fi bishaan hoowwaa isinitti naquu fi kaarabaa isinitti qabsiisuudhaan miidhaa biraa waan isinitti gaggeessaniif sodaattanii calliftanii jechuudha. Mee dhiifamaati
Bilaal Ooroo shabakaan kiyya naga qabaa jira waan ta'eef mee ati bakka tiyya gaafii itti dabrii gaafadhuu dandeessa. Sanuma amma falli keenya callisuu malee warri torbee lamaan dabre dura ammaan tana karaa baadhan ala kana qaban jechuudha. Nama mana keessa bakka jiru waliin kaan maa